Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Settingi YouTube haaraa kan namni marti namni YouTuberii ta'e hundi dirqama sirreeffachuu qabu. Settingi haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira. YouTubein kun settingin YouTube kun dirqama ilaaluu fi sirreeffachuu qabdu guddina chaanalii keessaniitiif baay'ee bareedaadha. Kanaafuu settingin haaraan kun maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Akkasumatti gaa obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akkasuma like share hiriyoota keessanii gochuudhaan na waliin turaa isiniin jechaa eegan gara YouTube channel deemuudhaan wanni haaraan kun maali ka jedhu waliin ilaalla. Akkasuma immoo isin yaadachiisuudhaaf about mata dureen jedhuu fi akkasuma bakki sila subscription itti ilaalanu mata dureen sun ka'eera. Akkasuma YouTuberoonni haaraa yeroo seentan duraan home video ka jedhu kun mata duree adda addaa ni qaba ture. Amma garuu haga isin yeroo isin video maxxansuu eegaltan home video ni dhufa. Yeroo isin video gabaabaa maxxanstan short ka jedhu mata duree short ni dhufa. Yeroo isin live eegaltan mata duree live dhufa. Akkasuma akkuma channel YouTube banattaniis yoo suuraa post gootan mata dureen community kun ni banamaa jechuudha. Dabalataan about duraan isinitti agarsiiseen ture gubbaadhuma irratti bakka about yoo argachuu barbaadan gubbaadhuma irraa bakka profile keessan jala tuquudhaan isiniif bahaa jechuudha. Mata dureen kun contact keessaa bahee jira jechuudha. Bakki subscription bakki about garuu barreeffamu maqaa keessan jala jiru irra yeroo tuutan isiniif bahaa jechuudha. Wanni haaraan kun maalini settingin isaa sirreeffama isa jedhus waliin ilaalla. Homiidhuma chaanalii keessanii jala seenuudhaan profile keessan irra tuquudhaan gara channel keessanii yeroo seentanu jechuudha. View channel ka jedhu tuquun yeroo gara fuula duraa deemnee xiqqoosi gara gajjallaatti gadi buune homiidhuma jira. For you waan jedhu fidee asitti dabalee jira. For you kun settingi mataa isaa YouTube studio irraa ni qaba. Sana waliin ilaalla. For you jechuudhaan video adda addaa YouTubein ofiif mix godhee fidee nutti agarsiisa jechuudha. Videoleen kun namoota nu hordofaniif yookaan immoo channelii keenya hordofaniif qobaatti haala kana walitti godhamuudhaan deemee ni bahaa fi jechuudha. Channelii keenya jala argachuu danda'u jechuudha. For you mata duree jedhuun fidee asitti idahee jira jechuudha. For you kun maalini tokkoffaa video isin maxxansitan shortii irraa live irraa sadanuu irraa walitti godhee YouTubein kan namoonni baay'een daawwataa jiran fidee durarra kaa'ee mix gochuudhaan fidee kenna. Yoo barbaaddanis immoo video baatii 12 keessatti maxxansitan haga baatii 12 keessatti maxxanfamaa ture fidee achi isiniif kaahuu akka danda'u gochuu dandeessu jechuudha. Settingi mataa ofii qabaa jechuudha. For you mata dureen jedhu kun for you mata duree jedhu kana daawwattoota keenyaaf special godhee YouTubein haala kanaan asitti hojjete. Settingi isaa argachuuf Chrome irra seennee Chrome irra YouTube Studio Chrome irra seenuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Chrome irra seennee YouTube Studio irra waliin ilaalla settingi isaa haala kamiin akka sirreessitan. YouTube Studio barreeffamni waan sirriitti mul'anneef dalga ciibsee isinitti agarsiisa haala kamiin akka YouTube Studio Chrome irra seentan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbataan ture shortii jala isa argachuu dandeessu. Erga YouTube Studio irra seennee gaa haala kanaan baasaa mallattoolee xixiqqoo adda addaatu as jiru. Mallattoo doolaraatti aanee channel customization jira. Channel customization bakka jettu kanarra tuquudhaan achi jala argannaa jechuudha. Channel customization isii jetturra tuquun gara fuula duraa adeemna. YouTube Studio Chrome irra channel customization jala layout jira, branding jira, basic info jira. Layout mata duree jalqabaa jalatti arganna. Barnoota layout jala jiru duraan barsiiseen jira haala kamiin akka namoota channelii keenya maatii hin taane video lafa keenyu akkasuma namoota maatii taane video akkamii akka filannee dura keenyu duraan barsiiseen jira. Sanatti aanuudhaan egaa settingi haaraa tokko jira. Settingin kun recommendation for your viewers ka jedhu jira. Layout mata duree jedhu jala recommendation for your viewers mata duree jedhu arganna. Achi jala tokkoffaa waan oonii goonuuf ofii goonuu tokko arganna. For you nu jedha. Recommendation for your viewers. Recommend nu godha jechuudha namoota channelii keenya ilaalaniif video haga ta'eef geessee for you jala kaahuudhaan. For you jalatti wanni kun YouTube dhumaan qindeeffamee achi jala nu kaa'ama tokko yookaan immoo ofii keenya qindeessuu ni dandeenya kan amata takka kaayyachuu ni dandeenya. Viewers keenya yookaan immoo namoota video keenya daawwatanuuf channelii keenya jala kaa'aaf jechuudha. Achi jala akka jarri argatanii daawwataniif. Xumura irratti more setting ka jettu tokko jirti. Tokkoffaa kun onii ta'uu qaba. Akkasitti magariisa tahee banaa tahuu qabaa jechuudha. Yoo cufaa jiraate channelii keessan irraa YouTube Studio irra seenuudhaan settingi kana banuu qabdu jechuudha.
erga sanbanattanii kaatanii immoo waan sadii ammas kan isin oonii gochuu qabdantu jira. Erga kana oonii gootanii kaatanii yoo duraan daalachaa'ee cufaa jira ta'e oonii gochuu qabdu. Yoo haala kanaan akkasitti daalachaa'ee jira ta'e banuu qabdu jechuudha. Haala kanaan bobeessuu qabdu, oonii gochuu qabdu jechuudha. Sanaan booda more setting jedhee jala isaa xiqqoo tokko jirti ammallee more setting kanarra tuqannaa ammallee more setting jettee as jirti biluudhaan barreeffamtee for you dhuma jala isii kana tuquudhaan ammas sadanuu oonii ta'uu isaa ilaalla. Content type video jira akkasuma short video jira akkasuma dabalataanis live stream jira. Sadanuu banaa tahuu qabu jechuudha. Jara kana sadanuu banuu qabna haala kanaan biluu ta'ee taahuu qaba. Yoo duraan cufaa ta'e sadan jaraatu banuu qabdu jechuudha. Sadanuu oonii gochuudhaan danii goone publish gochuu qabnaa jechuudha. Actually YouTubein ofiif yeroodhuma seera kana baasu yookaan setting kana baasu ofiif oonii ta'a. Yoo haala kanaan daalachaa'ee jiraate sadanuu banuu qabdu haala kanaan boba'ee taahuu qaba yookaan immoo oon tahee taahuu qaba. Actually YouTubein ofiif yeroo seera kana baasu ofumaaf oonii godhee baase yoo akka carraa ta'ee setting keessanirraa kun ofii tahee banuu qabdu jechuudha. Jalalatti filannoo lama jira. Tokko YouTubein ofuma isaati YouTube always update for you section jira ofuma isaatiif filatee adda adda godhe for you jala nuuf kaha. Yoo feetan immoo filannoo isa lamaffaatti dabarfachuudhaan recent content only kabbaatii 12 keessatti maxxansitan viidiyoolee tartiibaan viidiyoo akka isin maxxansaa deemtaniin tartiibaan kaa'uu filachuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo isuma jalqabaa YouTubein nu filatutu baay'ee bareedaadha jechuudha. So settingii kana check gochuu qabdu sadanuu oonii ta'uu qaba. Akkasuma kaasii for you kun haala kanaan oonii ta'uu qaba jechuudha. Yoo ofii ture oonii gootan publish ka jedhu sana tuquu qabdu publish sana yoo settingii irraa sirreessitan jechuudha. Yoo garuu wanni hundinuu oonii ta'e waan publish gootaniif hin qabdanii akkasumatti dhiiftu tokkoon viidiyoo keessanii for you jalatti hordoftoota keessaniif isiniif kaahama. Akkasuma dabalataanis layout jalatti haala kamiin akka viidiyoolee kana tartiibaan kaayyattan duraan viidiyoo isaa barsiiseen jira. Chaanaliin kiyya jala yoo seentan haala kamitti akka mata duree adda addaatiin haala kanaan viidiyoo qindeeffattan duraan barsiiseera. Chaanaliin kiyya jala seenuudhaan playlistii jala yoo seentan playlistii jala video kana barnoota isaa akkamitti akka godhatan kana akka tartiibaan kaayyatan playlistii chaanalii kiyya jala argachuu dandeessu. So haala kanaan settingii kana yeroo oonii gootan yoo duraan ofii ta'e haala kanaan dhufe for you jedhee asitti isiniif bahuu eegalaa jechuudha. So wanni kun salphaadhumatti daawwattoonni keenya viidiyoo kana akka jarri salphaatti argataniif gargaaranii chaanalii keenya irrattis recommendation isa guddataa deema. Baay'ee bareedaadha. YouTubein ofumaaf update isiniif godha. Baay'ee bareedaadha. Settingii isaa ilaalaati sirreeffadhaa isiniin jira. Gari immoo playlistii jala seenuudhaan argachuu dandeessu isiniin jecha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin daggeettina. Akkasuma yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.